Yesus Maryamaaf maal ta'a? ilma ta'aaf. Maryam waaqayyoon isii eenyu? Waaqayyoon isiidhaa eenyu kan Maryam waaqessitu? waaqayyoon ishiidha waaqayyo ka waaqayyoodha inni ishiin deesse sunis bar amma ati foon sana ilaalte malee innis Aboo sin jedhe waaqayyoodha. ani Yesus hinaan jedhi takka. Waan sin jedhe Yesus Maryamaaf maal ta'a? Sirraan katabadhaamee qoy. Taphadhu ilma ilma ishiidha. Ilma ta'aaf. Yesus Maryam. Maryam Yesusiif maal taati? Haadha. Ilma isa inni dhufee gidduu buufate sana foon uffate sana. Dhaabbadhu haadha sanuma. Yesus Kiristoos kana eenyutu dhale? Maariyaam. Okay, Yesus Kiristoos abbaadhaaf maal ta'a? Ilma. Abbaan Yesusiif maal ta'a? Abbaa. Maariyamaan abbaadhaaf maal taati? Uumama. Abbaan Maryamaaf maal ta'a? Waaqa. Uuma. Okay. Ati Yesus maal si ta'a? Yesus maal si ta'a Asaffaadhaaf? Fayyisaa lubbuu. Okay, waaqa siif hin ta'u? Hin ta'a malee. Naan jedhe Yesus maal si ta'a? Waaqayyo naa ta'a. Fayyisaa lubbuu naa ta'a. Takkuma si qabe waan jechuun ammaa osoo siin hin jenne bara. Yesus maal si ta'a? Waaqayyo naa ta'a jette. Okay. Ana fayyisaa lubbuuti. Lubbuu koo bite. Lubbuu isaatiin lubbuu koo bite. Abbaanoo maal si ta'a? Waaqayyo. Maal rakkattee ati kana hundi? Yesuusis waaqa si ta'a? Meerraan si Yesus maal si ta'a? Wallahi. Yes. Wallahi. Okay, I'll get you. One second. Abu wallahi ajaib abu wallahi ya Abu Muaz umri geessa rabbiin fadhiyeessu ajaa'iba wallahi argaa jirtu akkuma dhageessanitti egaa peenxeen akkaa fi malee bareeda namaa fi waaqallee isaanumallee adda baafachuu hin danda'an jechaadha. Gariin utuma beekanii jallatanii gariin immoo hin beekan. Egaa yaa peenxe yaa warra wangeelaatti amantanii sirriitti mee dubbisaa wangeela keessan baattanii shubbisuu osoo hin taane baattanii dubbisuudha. Dubbisaa. Warri Islaamaa nuti dubbisnee barree isinis dubbisaa baraa. Dubbisuudha malee baachuu miti. Shubbisuu miti dubbisuudha. Kanaaf dubbisaa isin jedhaa baachuu osoo hin taane bananii waan isa keessa jiru dubbisuudha. Yesus Kiristoos ani waaqa hin jenne. Waan Yesus Kiristoos quba of hin qabne waan inni hin jenne irra kaa'u jirtan inni isin hin beeku. Isin garuu waaqettaniin otoo waaqni samii uume jiru otoo gara abbaa keessanii fi gara abbaa kootii jedhu otoo akkasii isiitti lallabu namummaa isaa otoo isiitti lallabu isin gara meeqatti qooddanii asii waaqa asii namaa al tokko namaa al tokko waaqaa mina naachuu አንብቡ መጽሐፋችሁን መጽሐፍን ስንድብሳ እንዴ እንዴት ነው ሰው አምላክ የሚሆነው እንዴ? አንዳንድ ሰው ነው፣ አንዳንድ ደግሞ ፈጣሪ ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ማንም አይሰማችሁም። ስለዚህ መጽሐፋችሁ በደንብ አንብቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው እንጂ አምላክ አይደለም። ምንድን ነው እናንተ ፈጣሪ አንዳንድ ሰው ነው አንዳንድ አምላክ እንዴት ቀያራል እንዴ? ምንድን ነው በያነት አደረጋችሁ እኮ። እና ፈጣሪ እኛ የምናውቀው ሙስሊሞች አንድ ነው። ምድርና ሰማይ የፈጠረ አንድ አላህ ብቻ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ኢትዮቼ ወንድሞቼ አንብቡ፣ ወንጌላችሁን አንብቡ። እዛችሁ መዞር ብቻ ሳይሆን አንብቡ። መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ዒሳ አለይሂ ሰላም እኔ ሰው ነኝ አለ እንጂ አምላክ ነኝ አላለም። ስለዚህ እሱ ሰው ነው እንጂ አምላክ አይደለም። አምላክ ብላችሁ አታውሩ። አይደብራችሁም እንዴ? መጽሐፋችሁን በደንብ እሱ ያስተማረው አለ በነበረው እስልምና ነው እንጂ ክርስቲያን አይደለም። ስለዚህ ወንድሞቼ ኢቶቼ መጽሐፋችሁ በደንብ አንብቡ፣ በደንብ አንብቡ፣ በደንብ አንብቡ። ከፍታችሁ ማንበብ አለባችሁ ሚላችሁ ይሄ ነው። ማሰላማ